dandeetti hin beekamu. Garuu isin amma hajii jala jirti. Haadha mana hajiiti. Caaltuun hangafa isin lammaffaadha. Hin beekamu namoonni isii dorsisan. Garuu nuti maal walirraa hubannaa mana san keessaa erga takka jirtu gadi baane namni sun naan ta'uu jedhee erga biraa gadi tarkaanfadhe. Lammata immoo nama isa jala jiru san maaliif dorsisa? Maaliif miidhaarraan ga'uuf karaa adda addaatiin itti yaada? Kun sirrii miti jechuudha. Amma shamarran tokko ani yoo jaalallee namaa kan jaaladhu ta'e kun homa jiru beeka. Fakkeenyaaf jaalallee namaa yookaan jaaladhu ta'e jaalallee isii intala san dorsisan. Intala san tumuudhaaf yaalu. Kun waanuma jiru. Garuu bultii ka ijaarratee fi kun garaagarummaa qaba. Warri wal jaalateef warri bultii ijaarrate garaagarummaa qaba. Faayuu nama bultii ijaarrattee jirti. Kanaaf namoonni akkanaa isii qofaa miti. Tarii namoonni fakkeenyaaf nama jaalatamee nama san dorsisu yookiin immoo iddoo adda addaatti yeroo argarriquu iddoo adda addaa harkatti jeequu waan akkanaa kun hin jira. Inni waan akkanaa kun hin jira. Biyya keessattis ni jira ni beekna. Maaliif hojjetta obboleen kee homa jiru isin immoo mana dorsisaa jiran jetti. Innis maaliif dorsisamte isin? Maaliif akkas godhuu dandeenya? Fakkeenyaaf hajeen dubartii 10 fuudhuu hin danda'u. Isii takkitti erga fuudhe, isii lammaffaa fuudhe, isii sadaffaan bootaa kan dhiifte jechuudha. Maaliif hin barbaanne ta'a mala. Nuti immoo warroonni yaadni akkanaa kun abbaa manaa jaalattanii abbaa manaa keessan yeroo hedduu shamarran walitti dhaadataa turte. Miidiyaa kanarratti TikTok irratti yeroo hedduu shamarran walitti dhaadataa turte. Inumaa keessa darbanii abbaa manaa kiyyanaa dhiisi. Fakkeenyaaf otoo abbaa manaa isii jala jirtu dubartiin biraa abbaa manaa isii jala jantee abbaan manaa isii dogongoree jala jira jedha itti bilbiltee naa dhiisi kan jettuuf fa'aatu jira. Nama jibbisiisa. Waan akkasiiti kun homa jiru jechuudha. Nama dorsisuun hin barbaachisu. Nama dorsisuun faayidaan qabu. Nama dorsisinaa isin jechuu barbaada. Sababni illee maaliyyuu jettanii yeroo nama dorsitti homa tokkoon argattu faayidaan itti argattu hin jiru. Yoo miidhaan dhufe malee miidhaan dhufuu danda'a. Kanaafuu obboleen kiyya yoo abbaan manaa keessa isin barbaadu jedhee isin dhiise isin haadha manaa isaa san miidhaan deemina. Gizee kana jireenya namaa keessa seentanii burjaajessitu jechuudha. Maaliif hin burjaajaa jireenya namaa hin fokkataa isillee shakkuu dandeetti innis shakkuu danda'a. Bakka yaadni namaa tokkoon ta'u faallaa ta'a jechuudha. Kanaaf obboleen kiyya waan akkanatti irraa fuqasadha. Jaalallee keessan yookiin abbaan manaa keessan amala qabeessummaan horachuu dandeettu. Maaliif namni amala qabu tokko kalas dhiironni itti dhiyaachuu eegalan hamma duraanis sanirra. Kanaaf isin jechuu barbaade obboleen kiyya asumaan wanni isin jedhu waa'ee namoota jidduu namaa seenanii bultii namaa diiguuf deeman jidduu namaa seenanii jaalallee abbaa manaatiif haadha manaa. Namoonni akkanaa kun waan kanarraa bilisa ta'anii otoo jiraatanii namoonni tokko yeroo waan tokko dubbatan koomantii badaa namaa barreessa. Namni sun ilaalcha inni siif qabu ilaalcha gadhee ta'uu isaan hubatta jechuudha. Akka ati urkaa ta'u isin barbaadu akka ati gadi cabdu si barbaada. Kanaaf inni isin jechuu barbaadu obboleen kee hundumti keessanuu wantoota hin taanerraa wanna nuuf hin taanerraa fakkeenya namoota jireenya namaa keessa seenurraa tokkoffaa bilisa ta'u waan guddaadha. Kun isa tokko jechuudha. Kanaaf obboleen kiyya viidiyoon kiyya kun isinitti kan tolu ta'e asumaan sheer gochuudhaan laayikii gochuudhaan maaliif isinitti dheeressuun barbaadu hammuma xiqqoon waraabuun barbaade namoonni akkanaa kun jidduu namaa seentanii hamilee namaa tuquudhaan jara gifama namaaf nama gargar baasuun kun sirrii miti. Maaliif yoo jettanii wallahi sirrii miti homalleen argan jara lamaas yoo jidduu nama lama yoo addaan baafte deebitee ati seenuu hin dandeettu yookiin kabiraatu taree seena. Ati waan nama san diideef nama san bootaa san deebitee abadan hin seentu.
kabiraatu dhufeessina yoo isin baatellee waan akkasitti isin jechuu barbaada. Wantoota akkanaa kanarraa bilisa ta'a. Irraaf dhugga dhibbumaan dhibbatti. Umaanaan godhu, umaanaan fayyadu. Yoo mana namaa diigee maannaan uma bu'aan argadhu jettee yoo yaadde Rabbiin immoo hiree keessii baasuu danda'a. Hiree san caaltu jechuun jireenya namaa keessaa ba'uun baay'ee barbaachisa. Keessattuu abbaa manaa fi haadha manaa fi namoota lamaan wal jaalatan. Namoonni lamaan wal jaalatan jidduu seenuun hamaadha. Baay'ee ulfaata. Diiggan dhufte taanaan borullee jireenya keessatti akkasumas borchaajaa jechuudha. Kanaaf wanta akkanaa kanarraa fagaadhaa.